Ini jirani dubbatin maal addaati illaasii jala ga'eera dubbuun dubbattu mooraalee ittiin qabdu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Ahla wasahlan seena kuno keessa jira bani aadam seena bani nadamaan seenu kunooti jira ka isaa hun seenaa asirratti keessa beesinu ante ekspaarti taate suurtii kana kota. Assalamu alaikum irra deebinee anaa dhufuuf mee sheer godhaati hundi keessanu ajandaa samoonati waan gungumnu mara waan barreessin dubbadhaan illeeni irra deebee ahla wasahlan sheer godhame sheer godha sheer godha har'a waa addaan walii baafna irreecha irreeffannaa nama maqaa muslimaa nama amantiin bulu amantii hunda akka maal akka jechuu akka barbaadame addaa walii baafna sheer godha hundi keessanu nama dhibbarraa jalqaba roozii muhammad waalaikum salaam sheer godhi husnii keenya sheer godhi nagaa kan fayyaa biyyi nagaa bakki jirtu sumayyaa sheer godhetilleen damma akkam nagaa fayyaa sheer godhi mirdiifirra damma mirdiifirraa sheer godhi hojii jiratti bakka safara eenyu fu'aad lakki sirreessinee jirra sheer godhime sheer godheti daf sheer godhi hagasi harme sheer godhi ahlan fiik sheer godha dafee dubbadha waa irreeffannaa ustaaz salmaan sheer godha tol sheer godhe dafe sheer godhe maal jennaan waan nama hiriyaa kiyya tokkotu waan jabduu ganama kana gorsi isaa tokko keessatti waan jabduu na yaadachiise wanni kuyyuu amma itti cal'ifne baratamee dhufee waan harkaa balleessa sheer godha dafa akka waan harkaan balleessin ammumaan dhaqqabne wal sirreessaa deemne jechuudha. Ammumaa wal sirreessaa akka waan deemnuuf waan qabnu waan sirreessuu waan qabnuuf okay haga wanaati jettu dhaga'u sheeriin godhu jedhe tokkolleen ahla wasahlan bi'ee anaa dhufuu baga dhuftani gara yaada kiyyaatti dabraa rakkoon hin jiru ergaan gahuudha wanni guddaani keessana baasa irreecha fi irreeffannaa dhiifama wanni keessa ba'uuf na eenyu jechuudha. I'm not sure why. Irreecha laal akka nuti fudhanne akka nuti itti warri muslimaa fudhanne akka bakka qabsoon waa'ee qabsoo oromummaan itti haala ittiin itti jabaatu wayii jedhu irratti oromoon itti wal yaadattu jechuu irratti fudhanne jechuun itti wal argitee iccita karaa isaanii walitti himatan iddoo dargaggoonni oromoo bahaa dhihaa duraan akka itti walitti dhuftuun qabdu karaa isaanii walitti dhuftee haala qabsoo isaanii mijeeffatan jechuuf malee irreeffannaafillee takka namni muslimaa tokko bishooftuu dhaqa jedhee amantii irraa hin qabu akkasittillee yoo ka fudhatu taate mucaan tokko dogoggoreeraa jechuudha. Yeroo takka maal seetan rakkoon takka waan dhoowwame namaaf
akka halalchituu wayiiti. Fakkeenyaaf namni tokko yoo rakkate eenyuu qaba. Sababa saniif duraan ture amma immoo biyyilleen haga tokko bilisoomtee haalli deemamulleen if duuba haa deebi'u. Waliigalatti amantoota irreeffannaa fi irreechi garaagaraa. Irreechi yoo aadaa Oromoo ta'es irreeffannaan ammoo amantii waaqeffannaati waan jedhu wayii amantaa qabaa jechuudha. Irreechi guyyaa aadaa Oromoo keessa yoo jiraatu taale irreeffannaan ammoo waan amantiiti jechuudha. Laga dhaqanii bishaan qabatanii marga qabatanii laga dhaqanii irreeffachuun sun amantaadha. Amantaa sana ammoo namni tokko amantiin Islaamaa sirna qabdii, adeemsa qabdii, akkaataa itti keessa jiraatan qofa osoo hin ta'in akkaataa itti keessaa bahanillee waan if keessaa qabduuf namni marga qabatee laga dhaqee waaqa gurraacha na bulchii na oolchii situ naaf gala siif galata jedhe rabbitti sharrakee jira inni islaamummaa keessaa bahaa jechuudha gabaaba achitti. Garuu irreeffannaaf guyyaa ayyaana saniiti jedhee namni tokko guyyaan sun ayyaana Oromooti jedhee bakka jirutti yoo galmatti bakka ta'etti istaadiyoomitti yoo wal ga'e fakkeenyaaf bara haarawaa ka jedhamu kun bara dhaloota Nabi Iisaati jedhanii amata miraatti jedhanii kabajanii bara haarawaa kana jechuudha. Bara haarawaa kana garuu ka kabajan uummanni Itoophiyaa fakkeenyaaf bara haarawaa jedhee ka kabaju galmatti walitti dhufee waan biyyaa walitti himee addaan baha. Amata miraatti garuu bara dhaloota Nabi Iisaa kabajna jedhaniiti miti barri haarawaa kun amma akka mootummaatitti ofishaalii dhufe. Yoo akkasitti fakkeenyaaf amma irreecha jecha jedhu kana akka aadaatitti fudhatanii ittiin galmatti wal gaanii istaadiyeemitti wal gaanii kubbaan taphatamee aadaan mul'ifamee yoo jedhe homaa yoo achi keessatti wanni hamtuun dalagamtillee hamtuun dalagame jedhama malee shirkii miti jechuudha. Garuu immoo marga qabannee laga dhaynaa kaleessa galgala waaqeffataa tokko waliin haasa'aa turre karaa inboksii haasa'aa turre maal naan jedhe aan waan jedheen okkee walii haa gallu jedheen irreechi aadaadha eega ta'e galmatti wal geennaa jedheen naafsilleen galmatti wal haa geennu achitti aadaan teennaa haa mul'attu uffata aadaa uffannee dhufnaa achitti bashannannee gallaa jennaan lakkii akka haafuu jedheen ka mamzar ka waan Dubaay bahana ka lagatti bahan kun haafuuti galmatti walitti haa dhufnu jedheen waa'ee aadaati hin ta'u naan jedhe ulaagaadhaan ta'u naan jedhe akkas taatummaa amantii waan ta'eef anammoo achi dhaquu ka jedhu wayii waliin haasofne jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti akka hundaallee hundeen buqqisuu yoo baannillee shirkii uummanni keenya akka dalaguu fi shirkii irratti akka uummata keenya gargaaruu hin barbaachisu. Irreeffannaa jettee ati ganama san eenyu maqaan isaa bishooftuu yoo dhayxe laga hora Finfinnee dhayxe jechuun ati shirkii dalayde jechuudha. Achitti qabadhu seef godhi fudhadhu. Lakki guyyaa irreechati ani galma madda walaabutitti galma Finfinnee galma abbaa gadaatitti wal geennee adaamatti ammoo galma eenyutitti wal geennee aadaa teenna sirna keenna mul'ifnaa yoo jette an bakka sanitti shirkii dalayde isin jedhu because bakka itti wal geette galma wanni ati mul'ifte aadaa keeti shirkii dalayde isin jedhu. Garuu immoo marga qabattee sirna namichi tokko masjida dhaqee namichi tokko ka islaamummaa hin qabne masjida dhaqee wadda'atee ol seenee ummata wajjin yoo salaate ummata wajjin akka ummanni sun ta'u hundaa yoo ta'e namichi sun salaate salaan isaa sun qeebalame mun qeeballee waan biraati. Amantiin isaa maal akka isaan jettu an hin beeku. Nu biratti fakkeenyaaf amma namichi tokko dhaqee yoo amantii nama bakka biraa gaggeesse amantii biraa yoo gaggeesse amantii tana keessaa bahee jedhama. Amantiin tun seenuu qofa osoo hin ta'in zimmi jedhanii keessa rafuu qofa osoo hin ta'in akkaataa itti keessaa baantullee jira jechuudha. Sirna qabdi. Sirna ittiin seenantu jira, sirna ittiin keessaa baantu jira. Sirna dhablummaa keessaa nama baafti jechuudha. Kanaafuyyuu sirna dhablummaa keessaa nama sirna san keessaa yoo ati baate sirna amantii san keessaa yoo baate ati amantii san keessaa baate jedhama. Ummanni muslimaa immoo Nabi Muhammad booda nabiyyiin biraa waan hin dhufneef ka baratetu barsiisa. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam eega barsiisanii booda eega gara akhiraa deemanii booda nutu wal barsiisa jechuudha. Nutu wal barsiisa jechuudha. Waan barattan barsiisaa jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Narraa geessaa waan dhageettan jedhan. Kanaafuyyuu nuti ergama
qabna mataa keenyatti. An baradhee waan amantii baradhee qofa osoo hin ta'in himuu qaba, barsiisuu qaba. Namni tokko hamtuu argee irraa dhoowwuu qaba jedhan. Nuti uummata Nabi Muhammad kataanuun zimmi jennee zamana kana keessa dhalatuu qofaan osoo hin ta'in ergaa baranne ta dhageene ta islaamummaa dabarsinee barsiisuudhaan ummata Nabi Muhammad kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari jechaan quraana rabbiitiin jira jechuudha. Hamtuurraa wal dhoowwuu toltutti wal ajaju. Kanaafuyyuu amantii kennatu akka wal dhoowwinullee akka hamtuurraa wal dhoowwinullee nu ajaja. Hamtuurraa wal dhoowwuu jechuun karaa biraatiin kufrirraa wal dhoowwuu jechuudha. Kufrirraa wal dhoowwuu jechuun azaabarraa wal dhoowwuu jechuudha. Toltuu wal yaadu jedhama sun. Toltuu wal yaadu jedhama jechuudha. Sababa kanaaf sirna amantaa kennattu hamtuu argine waan amantii kennan faallessu beeynee zimmi jennee bira ta'uu qofa osoo hin ta'in akka nuti sirrii miti jennullee nu ajajaa jechuudha. Sababa saniif himuun rakkoo hin qabdu. Wanni an sodaadhe tokko maal si fakkaate? Hindiin ummata muslimaa biyya Hindoosi warri loon gabbaru ummata muslimaa baay'ee majoritii waan ta'aniif ummata muslimaa biyya Hindii baay'ee miti. Sababa kamiif jennaan waan amantii isaanii isaan walitti himuu qofaaf jechuudha. Loon qalatanii isaan nyaachuudhaaf jecha akkamitti loon qalatan loon nu gabbaru jedhanii ummata muslimaa ajjeesan. Hijaaba maaliif uffattan maaliif nun fakkaanne akka Hindii aadaa Hindii maan uffanne jedhanii intala muslimaa hijaaba irraa baasan miidhan jechuudha. Wanni kun yoo deeme kennalleen namni kenna oromummaa keessaa si baasuu barbaaduun isaa tabbatuun isaanii kun ummata kenna kanaafillee waan wayii difratii wayii barbaada. Difratii wayiitiif deemannatti fakkaata. Kanaafuyyuu walitti likkiimuun barbaachisaadha jechuudha. As dura qabsoof jecha isin waliin hirmaannee ammaan booda immoo sarara diimaadha. Hora Arsadii, hora Finfinnee maal maalii muslimni akka dhaqu ani hin dhaquumi ifi kiyyayyuu hin dhaqu akka muslimni dhaqullee hin godhu in hima tolcheetti ajandaa godheetti waan ummanni muslimaa keessa addatti kwaalitii inni qabu keessa shayni jum'aa guyyaa jum'aa torbaniin jiraame shayni jum'aa kutubaan inni godhu yookaan waan torbaan kana keessa uumame yookaan waan torbaan itti dhufu san keessa godhaa jechuudha. Yeroo wajjin deema namni rabbitti amane waa'ii dammaqaadha hubataadha. Fakkeenyaaf ramadaanni seenuuf yoo dhufe yoo dhiyaate guyyaan ramadaan torbaan kana keessa seena yoo jedhe kutubaan har'aa waa'ee ramadaanaati. Ramadaana kana keessa guyyaa kurnyan duraa waan kurnyan jidduu dubbatan guyyaa kurnyan jidduu waan kurnyan itti aanu dubbatan jechuudha. Saniif maaliif yeroo kana ka'anii ramadaanatu maal waqaan isaa yeroo irreechi ga'u ka jedhuu fi dhugaadha. Wanni maraa yeroo siititti dubbatamtii miire haamam midhaanii yeroo midhaan ga'ee dubbata haamam waan sanii dubbatan jechuudha. Haamtuu yeroo san bitamti akkasiimi. Yeroo namni illee xiyyeeffannaa irreechaa kennu waa'ee irreechatti irratti kennu yeroo irreechi dhufe yeroo kana himnaa jechuudha. Yeroo kana ati illee dhageette jechuudha osoo hin jaalan. Kanaafuyyuu irreecha as dura ijoolleen muslimaa dargaggoon qeerroof qarreen muslimaa ka hirmaatteef qabsoof jecha tokkummaaf jecha hirmaatte bakka sana immoo rabbirra haa dabruu fi ammaan booda immoo amantiin waan dhoowwuuf bakkuma jirtu akka hirmaattu. Akkanatti ergaa dabarsinaa jechuudha. Bakkuma jirtu qabsoo sii akka gootu. Wama jirtuun gooti malee hawaasa sii wajjin gooti malee wanni siin laga kamiyyuu dhayxu hin jiru. Asitti illee kamam zarwani dhayxuuf hin jiru. Galmatti wal geennaa maqaa irreechati yoo galmatti wal geennee mari'anne ana biratti rakkoo jiranatti hin fakkaatu. Maqaa guyyaa Oromoo jennee yoo barbaanne kafeeniin guyyaa barbaanne wal geenne rakkoon hin jiru. Galmatti garuu baala gurra citaa gurannee hin dhaynu nuti. Indai mamzar wala hora Arsadii wala hora Minnesota wala hora enu dhaquun hin ta'u itti himna. Maaliif borga nama deeme maqaa Oromummaatiin amantii nu jala dabarsuun hin ta'u dhaloota miidhuun hin ta'u sobuun hin ta'u maqaa amantii jalatti dhokattanii waaqeffataa gaggeeffachuun hin ta'u. Achi deemaatii ijaaradha isin kabajna. At least waan tokko ka isinirra nutti aantanii warri waaqeffannaa wanni ambakaan amantii biraatirra nutti aanuun Oromoo qofatu waaqeffataa ta'an fakkaate. Moo Oromoon biraallee wanni Oromoo biraa kan ta'in illee ni ta'a isin biratti waaqeffataa akkamitti ta'a qoy amaarri ta'a amma waaqeffataa. San isaan gaafan kiyaar gaafanna jechuun marra beeka. Akkasii kiyaarii kennallee irra dabraa fi
indo goggore jedhe akka saasa'uun isaa sun sirriin turre sirreessinee jirra dhiifama gaafatee jira irra dabarree fi inni silaa xiqqoo girri jedheetiin rifachiisuu barbaade natti fakkaate sun ammoo akkasitti hin ta'u islaamummaan tun bar waan arrabaan dubbatanii miti waan amananii islaamummaan waan amanan namni islaamaa waan amantii yeroo dubbatu waan amanu dubbata wanni amanu immoo waan arrabarra jirtu miti waan foggoraati miti waan ittiin ajandaa uumamee bira dabruu miti it is about belief waan amanan akkitti amanan akka quraanni jedhu akka dhagayan quraanarraa amantii jechuun waan gadi fagooti waan just afaan irratti ajandaa guyyaa tokko lamaati miti waan namni amanu waan amannee oollee bullee jiraannu jechuudha waan jecha jennu kanaanillee rabbi biratti galata arganna jennu jechuudha waan yoo dubbachuu dhabne rabbi na gaafata jennee amannu jechuudha akkas jechuus ni gala amma jecha kana dubbachuu hiyyaafan tokkoffaa rabbi biraa galata argadha jedhee herrega hamtuurraa nama dhoowwee yoo ammoo namatti cal'ise rabbi na gaafata jedhee sodaadha maaliif haqa beeku dhoksee saniif akkasitti dubbatama malee it's not just about view about akkasitti miti kalaalamu about ajandaa guyyaati miti akkasitti miti kalaalamu amantii jechuun waan rabbiin sitti fide quraana keessa jiru ergaa san wayita isiin dhufte dogoggora argite san dubbachuu dirqama qabda dogoggora argite ka rabbiin irraa dhoowwe dubbachuu dirqama qabda irraa dhoowwuu nama lakki akkasii miti sirrii miti namaan jechuun jechuudha sababa saniif bifa saniin ilaalamu waa'ee gara warra amantii biraatitti yookiin ammoo warra waaqeffataatitti nuti warri waaqeffataa amantiin dhaqinaan jenne irreechi haa baduu haa hafuu hin jenne namni muslimaa dhaquun akkanaa ka jedhamu jedhama saniif warri tokko ka xiqqoo beekumsa malee beekame ol utaalee waa hedduu qaqqabatuu barbaada ergaan namicha tokko ka abdii walirraa murraamee isinii muslimaa mee isinii oromoo maaliiti moo akkas waan wayii jedhe waan sanan xiqqoo irratti yaada kennuun in fagaata waan ta'eef waliigalatti ati dura amantii qabaadhu vaaliyuu amantii alaal namni amantii hin qabne namni ilman dhalin ilma kiyyan dhayin waan jedha wayitu jira namni ilman dhalin ilma kiyyan dhayin maal jechuudha vaaliyuu amantii ati yoo amantii qabaatte vaaliyuu amantii nama biratti qabu beeyta kabaja jabeenya ulfaatina safuu maalii amantiin yoos beekan namni amantii hin qabne garuu namni maqaan isaa qofti amantii wayii calaqqisiisu maqaan isaa qofti amantii calaqqisiisu ka garuu amantii san irratti hin jiraanne rakkoo qaba because amantii san miizaan asii hin beeku osoo miizaan amantii sanii beeke amantii nama biraallee miizaan irra kaaya namni sun amantiin isaa isa biratti miizaan akkam akka qabdu beekaa jechuudha saniif namni amantiitti utaalu nama waan amantii dubbatutti utaalu na biratti nama amantii hin qabne nama amantiin isa biratti qiima hin qabne namni amantii isa biratti qiima hin qabne immoo nama amantii hin qabne jechuudha maqaanis amantii keessa jiraatu muslimaa fakkaatu kiristaanaa fakkaatu whoever wannaa qaba jechuudha sababa saniif sun akkas irreen kenna rabbi irreen oromoo immoo qabsoosiiti beekumsa diinagdeesiiti irreen oromoo aktuaalii diinagdeedha yoo hojjetan barnoota qaroomina diinagdee mallaqa qabsoon immoo waan ittiin waadha wanta nagaa jechuun jiraame ka danda'e kunoo ijoollee bosonaaf umriin isaanii dheeraa bas akkasuma ka irree barbaade dhaqe achitti argisiis kasaniin alaa asitti irree naamen jettee asii gadooduun hin ta'u innaa sun akkas jennaa nagaan oolaa tura kiyaar waliin dhufna galgala isallee sallamsiifnee amaamaa uffisee fidaa yoo rabbe dhee irraa haadee mataallee irraa haadee galgala akkana dhufu godhaa waan jette kana wakkate mataa irraa haadee dhumuun akkasitti waliin mataarraa mataarraa haadee fidaa amaamaa itti uwwisee galgala nan dhufa yoo rabbe dhee nagaan nu turaa yeroo gaarii qabaadhaa
komentini warra dhaggeeffatu qofa jira ummanni saayilentiidha warra as keela jiru maashaallah dhaggeeffata taa'ee ummanni asfee qofa taphachiisan irraa wasfeen hin dubbatu amma booda hin dubbatu wasfeen hin dubbatu osoo hin ta'in yaa'u akki dubbatee santu dogoggoraa garuu kaan akka itti fakkaate dubbachuu mirga qaba rakkoo hin qabu akka kaleessa dubbate santu sirrii miti jechuufi irraa bu'a amma irra dabraa fi rabbillee irra dabraa namaa dabrame sun achitti mee namni gaaffii qabu hin jira barrakkoon hin dadhabne uummata miila irraa sitti gaxee ergaa taaksii kafaliif irraa muri tiraansportii kafaliif irraa murtaa miila gataa dhufuun እና بدري كم سيد أنا extremely أكا كيتي كان اللي تكون أنت وبيتا كم سيد أنا ما ستيم لال الريتش دو وادا جنيمه مكا الريتش تينومن يو والغه galmatti laal irreeffatuu fi irreecha ka jedhu kana mee addaan haa baasnu irreeffatuu fi irreecha amma fakkeenyaaf barri Itoophiyaan lakkaawattu bara amantii wal qabatu akkasuma akkasii miti waan takka wal qabsiisa xiqqoo extremely fiiganii namni jechuun baballeessaa wayillee ani jaaladhu akkam beeta barri Itoophiyaan lakkaawattu kun amma 2014 ture 2015 dabarreemi barri haaraa dhiyoo tana jedhan kun bara amantiiti garuu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti bara haaraa kana waan amantiif goote qabdi akka amantiititti yaani ka goote warri godhe kiristaanni addatti godhe okay garuu akka Itoophiyaatti bara lakkaawattu waan taateef 2014 sababate asnuyyuu anan dhayne malee galma wayitti asitti imbaaseen Itoophiyaatti fi community wal geette hawaasni wal ga'ee mari'atee bara haaraa eebbisanii ambaasaddarri dhufee maal jedhanii eenyu jedhan irreecha jedhanii uummanni keenya galma ta'etti Dubaayittis galma wayitti wal ga'ee waan barbaadu akka mari'iitti barbaadu akka bashannanaatitti barbaadu waan fedhe yoo godhate anana biratti hagas mara shirkii dalagee jedhee laalu maaliif maqaa ayyaana irreecha jedhee bakka galmaatti wal ga'e garuu marga qabatee bakka bishaanii dhaqee sina sir'aata adeemsa amantiin warri waaqeffannaa gaggeessu san yoo gaggeesse dhugaadha shirkii dalagee sanillee akkasitti naa hubattanii barbaada akkasitti wal hubachiisuu barbaachisaadha yeroo garii maal seetan jechuun tokko cabsu tokko balleessuuf kadeemuu fi tokko sirreessuuf yookiin ammoo tokko dhugaa walitti himuuf fi lakki jibbanna keessa qabatanii kalli walli waan jedhu wayii xiqqoo addaan wanna jiraachuu akka isin jettan galmatti yoo ta'e hanga tokko rakkoo qabu Oromoo yoo wal ga'e garuu ammoo akka inni jedhu sun gaarii miti saniif akkasii an akkasitti ilaala gara kiyyaanii ammallee wal sirreessaa deemuu barbaachisa malee beeta waa balleessaa deemuu barbaachisu wanta akka silaa sinii himaa garuu yeroo biraa sinii hima ammallee maa himu maal ta'a maal as dura jedhan ummanni waggoota meeqa dura ummanni islaamaa kamaan Oromoo kun faa jechuu kamaan biyya jiru kun ummanni keenya kun ujubaa jedhanii waa gabbaran jedhan muka jalatti qabrii jalatti maalii kana jalatti waa gabbaran jedhan waa eenyu godhan jedhan dhannaa warri durii jechuu ummata kana takkaan fuunee wanni kun hundi shirkiidha manatti dachaa jechuun irra waa goonu jedhan badala isaan silaa ujuba maaliyyoo du'e jedhanii nama isaanii gugurdaa maanguddoo duraan duute kana keessaa ka irra jaalatan wayii qabrii isaatii fi eenyu jalatti wal gahan kana maal godhan beeyta ummata san waa hagoonu jedhan warri hayyuun islaamaa durii sun jechuudha jedhanii mee guyyaan waggatti gaafa dhaloota nabiyyi ayyaana haa godhannu jedhanii tole jedhanii amantii akkasitti barsiisanii mawlida jedhan kana karaa godhan jedhan mawlidi jedhan kun fakkeenyaaf amma mawlidaa fi shirkiin garagara mawlidni shirkiin jedhamu guyyaa mawlida dhaloota nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam kabajuun shirkiin jedhamu bid'aa jedhamu araf ummati sun garuu ujubaa jalatti bahee jechuun shirkii ture ummata san achii fuudhanii shirkii keessaa fuudhanii bid'aatti assiksan okay
eegasi nama sheekaa wayiiti beeyta sheeka amma dhiyeennattu sheeka durii san gaafata ummata akkamitti mawlidatti dhiiftanii maali maali jennaan nuti shirkirraa fuunee gara bid'aa siksine isin bid'aarraa fuudha ummata gara tawxiidaatti fidaa jedheen jedhan nuti ka isaan rabbi balee waan biraa gabbaran dhiifsifnee akka isaan guyyaa dhaloota nabii kennaa ayyaanessan goone isin ammoo guyyaa bid'aa kanarraa fuudha tawxiidatti dabarsaa gahee keessan baa jedheen jedhan Mus'ab ibn Umayr kana faa godhate yoo dandeette asii komentiin xaaxessin si galee ummata akkam goota beeta nama kana akka keetitti miti kaatette akka keetitti miti ummata ka gorsitu atu akka keetitti miti ka gorsitu ummata akka ummata laaltee achi oofta tartiiban itti himta yeroo takka namni tokko beela'e jettee bar waan jiru maraa fuutee afaan ittiin qadaaddu bar liqimsuu hin danda'u ummanni shirkii fi bid'a addaan beekutti waan tawxiidaa himta dura shirkii fi bid'a addaan baaftaaf eegas yommoo bid'aa fi tawxiida jidduu garaagarummaa himtaaf jechuu wantoota akkasiisan jechuu isteeppii abboo ayyaanni irreecha ka jedhu kuni aadaa oromoo keessan jira een jira adeemsisaa garuu ka amma lagatti dhaqanii gabbaransan irreeffatan suni amantiit nama fidaa shirkiidha koota galmatti amareennu waggaa 3-4 takka booda immoo maal goona sunummallee haafuu jenne yoo barbaanne jechuudha sun ammoo hafuudha bus ayyaana maqaa irreecha jedhuun namni tokko yoo wal ga'ee nu godhe akkuma amma Itoophiyaatti barri haaraa wannan example barri haaraa waat irratti barri kiristaanaa mee maal meenatti namni as keessa jirtan inqutaataashii kadhiyoo tanatu inqutaataashii qaba kuno fayyaa argadhu inqutaataashii garuu Itoophiyaan inqutaataashii warri bara haaraa akka mootummaatti connection keessana baase yeroo biraa walitti hin deebina waan hin beeku keessana baase fi akkasitti fudhadha yeroo himtan ammoo kabajaan himaa yeroo himanillee kabajaan himaa amantii fiittillee nama amantii kabaja qabdu fakkeessaa amantii fiita kabajaatiin namni amantii fi kabaju amantii fi kabajaan hima kabajaan amantii fi kennallee gara social media geessinu akkasuma immoo namatti himnullee kabajaa itti himnu xiqqeessaa arrabsaa osoo hin ta'in even dogoggoraa kennallee afaan nagaatiin itti himnu osoo arrabaan hin ta'in ati sharrakte kafarteen osoo hin ta'in lakki akkasii miti obboleessa keessi qabadhaa ka jedhuun itti himnu obboleessa kennallee obboleettii kennallee warra kaanillee lakki akka isaanii nuti itti akkas nu goote akkana araba faranjii israa'eliin nuun jettu san osoo hin ta'in afaan nagayaatti himna